Mootummaa Abiy Ahmed tan heeraan hin filamin tan qabsoo qeerootiin aangoon rabbaati. Tan akka nama filameetti haasa'u. Loltuun mootummaa saba keenya fixaa jira. Ijoolleen yuunivarsiitii dhumaa jirti. Haati ijoollee wajjin dhumaa jirti. Ijoollee xixiqqoon dhumaa jirti. Dhiiga sana hundumaa argine nyaannee buluu dadhabne, rafnee buluu dadhabne, hojjechuu dadhabne. Kanaaf irraa dhaabaa. Nu dhukkubsaa inni isaan dhiigan nu dhiigsaa jechuu dhufne. Waamicha hiriira nagaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo. Akkuma hundi keessan beektan mootummaan Abiy Ahmed kan leellistuu sirni nafxanyaatiin utubamee duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiraachuun isaa beekamaadha. Ajjeechaa sukkanneessaa guutuu Oromiyaa keessatti guyyaarraa guyyaatti hammaachaa dhufee jira. Dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa guutuu Oromiyaa irratti waraana labsuun isaa ni yaadatama. Waraana kana keessattis kan biyyattii qofaa osoo hin ta'in waraanni biyya Eertiraa, humna addaa, milishaa fi faannoon naannoo Amaaraa akkasumas humna poolisii fi milishaan naannoowwan biroo daboo waammatee uummata keenya irratti duulaa jira. Oromoo koo uummanni keenya qeen isaa gubachaa, qabeenyi isaa saamamaa, kaan immoo qe'ee isaarraa buqqa'ee akka bineensaa daggala jiraachaa jira. Torbanuma darbe kana keessa akkuma yeroo kaanii uummata nagaa jimlaan fixan keessaa Gindabarat, Ada'aa Bargaa fi Salaaleetti raawwatame akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Egaa roorroo diinaa kana saaxiluudhaan uummata keenyaaf sagalee ta'uun dirqama lammummaati. Kanaaf Waldaan Hawaasa Oromoo mootummaa Abiy Ahmed kan uummata keenya fixaa jiru kana dura dhaabbachuuf gocha sanyii duguuggaa mootummichaa fi sirna nafxanyaa itti jiru addunyaatti dhiyeessuuf gaafa caamsaa 14 2022 qophaa'ee jira. Hiriira kanarratti argamtanii akka uummata keenyaaf sagalee taataniif waamicha isiniif goona. Iyya dabarsaa. Bakki Daandii Square fuulduratti sa'aatii 12 irratti Waldaa Hawaasa Oromoo Kanaadaa kan Torontoo fi naannoo ishee horaa bulaa.